السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت سنة أليس حدو تكاد تجاس اللي نتعري سنة اللي ندو تكاد تعرتني رانتنا يفهمن قافة دجيتي جامي تجاس. وأنا كونك بقى وتترني خليسة يجرا لقى دبتشودا هدو تكا ني نتناري سنة اللي أنا كنت تعرتنا بدين كبا مالف أني أصوني يادين جتشودا كذا سايبوتون كي يوجين كرادي ما تروي نرد دولنا كذا حاجة جبدو فين سفر بعدنا جتين جا أولما كه جزين أولما وجا أكنا متى أوروفيت اللي جا هندوفني كنا متوقع أنا مدبسي كرتي وحاجة حاجة جبدونا كبجيتي يادي تروي جا جزين دفوجا كسيتي فيديو كسينا رد دليدي عادي لقى يجون نامو جا فيديو خرما خلتمي تنسيمي جوي تلالي تمجا سرد دعا أني وما جا يجون ديفما جتشو مالي وني برا وني قرن جرتو مالي أنا سيكون دندي كرتي ميدا سنجالت رد لقيت نراها ولا لجيتي يا دكابا سنيفوكا إسيني سديفما ناقودي جتة دولت أني أمتى اللي نكسمتي بيبلان اللي ديفما قولي في كاسيتي داوتون اللي ندودا كنا مفيد جرا وان سنتيف خطو كديفما ناقوته فولا داوتو تدروت التيمين جتة سنيفين غرقي سندوفي أنا سنينجا خليس جاول ما ندودا كنا وارستي أنا جزء برانك يتشون لي ربان سني ما اللي بيقولن جتني كل في كل فتيجا ستين جنان جنان بيجخنا خيشت كادلان ووي ستين جنان سيرومته مالك هيدو تكا نبيتم بيجارا باتي دلان أكنت تكوان تكون نيا ممتوان تيف سنيفين جتشو هيدو تكا سودا دي والله هيرين بويني أشما خيشت تكو بون دبواني يروسان كجت تكمان جروفن بيخ والله إجزيسين برانكو تشان لير قوان سيني عاريتو مان كي خده أكش سنيف داوت تخنيجا سنلينا كديفم وطني بابدين كويه دياده كسين سينغادراتو بريتو لا ترجي تقدروا يتذكروا بالليسين جرا دي فمنا وديكا أنا هنا تعرتون سين والله مالي بكمل تيستنا رجع نيا أي فيديو كسي نمني يجرو كرتي ميتي دلزن أصو كرتي سوداتي وقدا سمبران جين درتي تناو سنيجدي خا وان دون من رفعة صنتين نجرامي ونبراتو سياد ديتو ما دلائي ديتي يادي كاني سلا كبتا خياتي بكدو garuu dhiifama godhan wala sittiin balleesse garuu natti hedduu sonnatti aartallee hin seene atis akkasumatti aartee kutuu saniif anilleen hedduu takka harrifadhee ati waan hundaafuu kalaas dhiifama godhin siin jedha. Dhiifama si godhatiin jira gaa ani waan takka irra deddeebi'uun fedhu maaliif gaa namni tokko kanummaan fedhee gaa piraankee walirra dalaguun ni jirti eega sirra dalaganii namni sun sirraa milkaa'e booda gaa loluun yeroodhaaf aartullee achi booda aartee namaan oduun faayidaan qabdu maaliif yoo tangaa dandeenyaan guyyuma biraa kallattii biraatiin ilaaltee irraa qabalatta malee waan biraatii miti garuu wantoota ajaa'iba natti ni beektaa waan qalee hedduu tokko na rifachiisan keessaa yoo qaalii fi waan hin siinjee godhuu baatti jeetiin sitti iyyee umrii tee guutuu siidhaan jettee yaaboo anaa gaa mana dhufeeti mana seenii bilbilaan siidhaan jettee karaa hin deebi'aa mire manni hin jiru mana isaaniiti qulfii qolloftee harkaa qabdi. Mana kana keessatti gaa waan hin godhabe eeysaniin baare yoon kee ammaas waan kana itti dubbadhee yoo natti hiikite gaa dubbiin dubbii biraati daranuma gartee dubbiin jabaatti daranuma dubbiin jabaatti waan jaamuta akka gartee miti na jabaatteeti yaa rabbii kiyya ani yeroo san keessatti gaa mana kanaa gabbuuf jecha osoo waan feete gartee miti waan hin afaanin dalagu waan afaanin gartee na gaafattee onneetu boodar numaa siin jaaladhaa hojiitiin hin jiraa maaliif yaa rabbi banuma kana keessaa na gabbaa siin gartee miti yaa hafiitiin naa dhuftee beeka dhugaa saniifiin waan hin ta'udhabii muddamee humaagaa akka maleedha waan hin joon qabu giseen irra deddeebi'ee yaadadhutti anuu hedduu takkaan jechuudha fittiin koflaa'umaa akka malee na gootee garuu inshaallah akkaan kana caalaa itti yaadee anis gartee miti irraa qabalachuun qabaa jeetumaan dhiisee saniif gaa daraartu waan kalee gartee akka malee na gootee silaanumaatu nu gartee miti waan ta'anii afaan duwwaa afaan qooraa akkanumatti dhiifama na walii godhanii miti har'a silaa qaltee gartee miti naqqaltee natti harawaachee dhiifama fa'a na gaafattee dasna jaa humaa gaa ammaas gaa egaa dhiifama na gaafattee badiin takka silaa badii guyyaa takkatti badii kudhan balleessitees nam tokko egaa balleessee badiin tiyyaa jee wanni godhan takka illee hin jirtu. Saniif akkasiin isin daawwattu ta'iigaa wanni akkanaatu yoo isin mudattee jiraatte egaa akkuma dhugaatti illee wantoonni kana nama hedduu mudachuu dandeessi jeetii yaadaan. Ni rifatteeti.
Hai ni rifatteen akkami gaa biftiin ol deemsi injoo akka maletti akkaan ta'uun dhabee bar. Hai. Way. Anne rifattaa sun seenu wallahi. Rifattaa sun seene haati silaa waan hojjette hojjetteeti. Maali karoorri shaayitimaan akkumaan rifadhu yookaan akkaan wayi waaddu sanuma ture. Gaa ani akka yaadetti gaa wantoota bilbilaa wajjinaa sun isan waa'ee gartee maallaqa fannisan baadhaa fiddee dhufte jeetiin gartee qalbii keessatti eegaa ture. Ati immoo tan biraan naa qopheessite sanillee si gaafachuu hin dandeenye warroonni gaa daraartu maallaqa fannisiin kafallee jaanii gaafii hedduu si kaasaa jiranii gaa isaaniifillee deebisaa akka deebistu gaa abdiin qaba gaa waliin dhufneeti. Yaa maallaqa fannis kafaluudhaaf qophiidhaa garuu jaalala osoo hin ta'in na jaaladhu osoo hin jeeyin duratti araarama rabbiif jecha araarama fannis gaafachuun qaba. Yaani dhiifama gaafachuu qabda? Dhiifama gaafachuun qaba. Saniif gaa wanni sidaan keessaan jiru gaa ittis bilbiltee yookaan qaamaanis bira dhiitee dhiifama gaafachuu dandeessire. Maallinni isaa nyaadhamus kafaltiin kafaltii qabdii miti. Yaani maallaqa isaa qopheessitee jirtaa miti. Maallinni isaa ni kafalama. Amma immoo araarama gaafachuun qaba fannis. Dhiifama gaafachuu qabda jechuudha. Niin dhiifamaan godhaa dhiifama yoo naa godhe rabbiif jecha naa godhuu baatus rabbi irratti hin dhiisaan akka isatti ole na araarsituun barbaade. San gartee miti jechuun ni beekta gaa haala nuti keessa jirru obboleessa keenya Abdallaa Dhukkubeeti isaa wajjin mashkuula jira. Saniif malee silaa har'a nama fannisillee qabeessi bira fidee gartee miti gaa mucoon tun akkan isin jettiiti. Rabbiif jecha dhiifama naa godhi tan obbolummaa gartee dhiifama naa godhi horii keetillee siifin kafalaatiiti. Horii kee kafaluun duratti gartee horiin keetillee siif qophaa'ee jira. Dhiifamaan sirraa barbaade sin jettiiti gaa akkam jettaa waan jaamtu akka dubbiseetiin sila ammatti yaamee fiduu hin danda'a. Ammaaf ammoo xiqqishoo ni beektan haala keessa jirru waa'ee Abdallaa xiqqishoo sanii wajjin mashkuularra jirra inshaallah. Yeroo muraasa keessatti illee fannisillee si bira fidee dhiifamallee akkasii godhu abdiin qaba jeetii yaada inshaallah. Garuu immoo maallaqa isaa gaa ati ganta qopheessitee jirti meenatti gaa jalqaba irratti wanna haasa'uu qabu. Horii isaati gaa horii dila sangaa. Maalin isaa dooraa lameedha. Kumaa 500 beekta gaa duraanis waan kana hundaa'u. Kumaa 500 ta'us bardeechaas maallee numaati miti. Niin kafalaa. Yoomi kuma lama yoo ta'e niin kafalaaf maallaqa isaa. Yoomi kafaltaaf fakkeenyaaf akkaataa itti kafaltu gaafa rudaan achi keessaa gabaaftu sanis waan takka waan haasofnee jira. Maallaqa isaanaa kafalaaf hin deebisaaf jettee jirta. Maallaqni isaa akka wanti warra keenyaarra jiranii nyaadhamne jechaa jirtaa mire. Har'allee gaa akka haanuma deeggartee gartee rudaan achi keessaa gabaasisanitti osoo ifduuban deemnetti kaa. Maallaqa isaa kamittuu hin nyaadhamnu maa akkamiin nyaatan warri keenya heerumeeti jennan dhageenya warri keenya kaan gonaaf hin oolin fuudha akkamiin nyaadhamu janta maallaqni isaa. Barsaniifuu wanni siin ji'anis tan biraa maallaqa isaa torbee kana keessatti qopheessitee fi yoo na yaamte fannisillee guyyuma saniin fidee dhufaa namoonni hedduun sirraa gammada inshaallah jeetii yaada. Daawwattootaas ta'e warroonni gartee qaamaan lafan nu beeku wajjin jiruu fi gartee kan dura alaala jiru hundinuu waa'ee maallaqa fannis kun hedduu tokko isaa yaachisaa jira waan ta'eef kan itti yaaddee ati illee namaan tana niin kafalaaf jechuu baatiif galatoomii osoo hin tursiifnetti garuu gartee miti har'a baruu osoo hin jennetti akka kafaltuuf hin fedha. Niin kafalaaf inshaallah. Yeroo duraan tursee nama fayyaa waliin qabuutu maallaqa sanuu harka nagayaati walirraa fudhataani waliin nu araarseetiin akkasii maallaqa isaa kafalaaf niin kennaaf. Sanillee gartee miti oomfiin tarrabbiiti akka dhiifama sii godhu abdiin qaba fannis na caalaan beektu maaliif fannis nama hedduu garaa jabaatu miti waan akkanaa kanatti gartee miti nama karaa namaa deebi'u tokko illee sila akka fayyadate gootellee har'a dhiifama naa godhu yookiin nama si dura ijjuu miti atummaan gartee miidhaa. Xawalwallummaa keetii fi amala gartee amala bareedaadhaan itti dhiyaattee akkanattiin tanaa miti fannis silaa maallaqa kanaa nama sii dhiisu tokko jeetii yaadde jechuudha baatee akka jettee. Maallaqa illee naa dhiisuullee fayyaan qaba alhamdulillah galata rabbii dalaguun harkadha dheessu duraan ba'a fiiguniin qaba ari'uuniin qaba dheessu duraan ba'a. Maallaqa isaa akkanaaf hin feene haqa namaatis firraachi baasee suuta tokkoon bakka dalagadee lubbuutti isheef jiraachisuun barbaada. Suniyyaa sun karoora mataa keetiitti suni waan irra jirtu siitu beekaa ammoo kan akka wanni nama mul'atu ammaan tana yeroo ammaa kana keessatti takkaffaarratti maallaqa mucaadhaa bakka yoo deebistee anillee gartee miti garaa qulqulluudhaan aara tokko malee gartee miti anuu dhiifamaan si godha jeetii yaada maaliif gaa anillee hangammaan tana qalbiin bakka itti narra jirtu waa'ee maallaqa fannis kanarratti hedduu takka
xiqqishoo sitti mufannoon hin qabaa jeetii yaadaa hangaa jechuun abbaan fedhe waan fedhan godhee dhugaa ani hedduu ta'e namarraan dhiyeessu. Sanumaaf dhugaa namni kun akka tokko ta'e hin ta'u jechuumaafin waamicha kee gizeetiin nyaantillee gaatuu baatee meeqa hin jirtu. Kaleessa dalagaa irraa dhufte gaa'eeti saniifin laalee eegaa tana yaamte maaliifin irraa gartee miti ibduuba deebi'aa jeetumaan dhufu malee wanni san beekadhu kalee san dubbachuu osumaan garaa keessaa qabuuti akkasana gootee kute. Maatii miti kalaas rakkoon qabdu naaf jettee natti muufatiin atillee Mayyee obboleessa rabbiitatis akkaan isin muufachiisu hin barbaanne maallaqa keessan isiniifin kennaan isiniin jala. Ayyee barnuti wanni olii qabnu duraanis maallaqa keenya wanni biraa takka illee hin jirtu. Dhiifama si godheetiin jira obboleettii yaati maaliif waan akkanaa sirra ilaaluu hangaan danda'utti sumaan gorsa. Hangaan danda'utti gartee miti waan hin danda'unillee si gargaaruudhaan yaalee qaba malee ati yaa dhalaadha. Dhalaan akka aadaa Oromootti ijoollee fi dhalaan caayaan deetu jaangaa dubbiin ijoolleetii fi dubbiin dhalaadha. Haa ta'u immoo garuu ta'eetuun gartee waan jabaatte waan ta'eef saniif inshaallah ani gara kiyyaan siif fannis walitti araarsuun hawwiikoo guddaadha. Gaafa mashkuula kana keessaa baanetti inshaallah atilleen du'aa hin godhee Abdallaas Rabbi akka fayyisu saniif inshaallah daawwattoota keenya isinillee gartee dhiifama godhaa fi anillee dhiifama godheetiin jira. Waan taanii gaatti deebina jeetii yaada waa'ee dhimma maallaqa fannisan torbee kana keessatti baallama akkanaa qabdu guyyaa yoomii akka ta'e sannaaf hin taree. Inshaallah gamma qophaa'eetumaan guyyaan as deebisetti siima haalli bila. Sun akkas qabdi gaa inshaallah daawwattoota keenya qaaliif gaarii ani gara kiyyaan gartee miti. Waadaadha kijiban beeku waan naan jette kana yoo isin guutuu baatte sanisiif beeka jeetii yaada inshaallah gara kiyyaan sumatti sirraa gabaabsa. Waan isin jette yoo qabatte daraartuun gaa irratti isin daatuun isin jira. Anillee maallaqa isaa kafaluufis qophii irraan jira. Maalumni isaa daruurii kafalamuufii qaba. Maaliif jennaan namni tokko eega jaalalaa walitti dhufnee sababa akkaataan eessatti itti dhaqees ni beektanii. Amma immoo bakka addaanis hafuun eegaa hafuu taate bakka maallaqa isaa deebisee fi dhiifama gaafadhee obbolummaa sanitti hafuudhaan barbaadan isiniin jedhaa wantoota keenya. Akkasii gaa daawwattoota keenya qaaliif gaarii isinillee filattee na fakkaatti inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee ol deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii qabaadhaan isiniin jedha.